jabaa amanamaa fi danda'a kan taate xumuraa fi raawwii kan qabu kaleessa kan turte har'as kan jirtu boris darbitee kan jiraattu bara baraan mootummaan kee mura kan hin qabne abbaa keenya ijaa gargaarsa kee ijaa humna kee ijaa jabina keetii fi ijaa amanamummaa kee hundumaa maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin nu jaallattee xiqqaanii fi gargaarsi kee ayyaanni kee tumsi kee nu baay'atee jennaan saatii kana geenyee jirra. Inni keenya qaaniin keenya yelloon keenya karaa keetiin hafeera. Waaqayyo abbaa guddummaa kee ilaalaa jabina kee ilaalaa ammas yeroo kana qalbii keenya miira keenya yaada keenya hundumaa sii kennaa fuula keetti argamu. Ati yoo hin dhumii kan qabaatu ati yoo hin dubbanne dubbachuun namaa nu gargaara. Ati yoo hin dubbanne dubbachuun namaa nu furu. Dubbiin kee hiika kenna dubbiin kee fala kenna. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Ayyaanaa fi dubbii kee dhaga'uu dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu baay'isi nu gargaari. Ilma kee Yesuus sabiddeena jireenyaa ta'e jidduu keenyatti mul'isi. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa guyyaa har'aa macaafa seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 8 kaasee kan jiruun dubbisa maqaa Yesuusiin akkanadha. Warri Ameelek Rifidemiin dhufanii warra Israa'el in lolan. Museen yommuu Iyyaasuudhaan namoota fo'adhuutii dhaqi warra Ameelek loli. Anis bor ulee Waaqayyoo qabadhee gaara gubbaa nan dhaabadhaa jedhe. Iyyaasuun akkuma Museen isatti hime warra Ameelek loluudhaaf ba'ee Museen Aroonii fi Huur gaara gubbaatti ol ba'an. Yeroo Museen harka isaa ol qabu warra Israa'eltu humna caala ture. Yeroo inni harka isaa gad deebisu immoo warra Ameelektu humnaan caala ture. Harki Musee hin dadhabe. Yommus isaan dhagaa fidanii achi kaaniif innis irra taa'e. Aroonii fi Huur immoo inni tokko garanaan inni kaan immoo garasiin amma aduun lixutti harka isaa akka gad hin deebineef ol qabaniif. Yommus Iyyaasuun loltoota warra Ameelek billaadhaan hin mo'e. Ergasii Waaqayyo Museedhaan seenaa kana akka macaafaatti ani immoo seenaa warra Ameelekotaa raawwadhee bantii Waaqaa jalaa haxaa'ee akkan balleessu Iyyaasuutti. Museenis iddoo aarsaa ijaaree maqaa isaas Waaqayyo faajii kooti. Itti dabalees harki gara teessoo Waaqayyootti ol fuudhameera. Harki gara teessoo Waaqayyootti ol fuudhameera. Waaqayyo immoo dhaloota amma dhalootaatti warra Ameelek lolaa. Kutaa kana keessatti sagalee duubatti hin deebi'iin jedhu irratti ergaa laphee koorra jiru isin biraan ga'e. Duubatti hin deebi'iin yookaan immoo duubatti hin deebinu. Dhuunfaatti fudhachuu barbaaddan duubatti hin deebi'in. Mata duree akka ajajaatti. Isa duwwaa yoon jedhe ofii koon keessaa dhaba waan ta'eef walumaa galatti anaafis akka fayyadutti lallabni kun hin deebinu. Ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma beektan kutaan kun kan inni seenessu seenaa saba Israa'el. Saba Israa'el Waaqayyotu Gibxii biyya garbummaatii maasii garbummaa keessaa gola garbummaa keessaa dirree garbummaa keessaa aarsaa garbummaa keessaa maasii dadhabbii malee bu'aa keessaa hin arganne biyyatti garboomanii akka namaatti otoo hin ta'in akka qaama kan biraatti yookaan akka bineensaatti hojjetan garbooman keessaa Waaqayyo saba kana ulfina ofii isaatii barbaadurraa kan ka'e kabaja ofii isaatii barbaadurraa kan ka'e sabni kun akka isa waaqeffatu akka isa sagadu akka isaaf ulfina kennu barbaaduu Waaqayyoorraa kan ka'e Waaqayyo ofii isaatii itti dubbatee ba'aa jedheenii Musee garbicha isaa itti ergee saba maasii namaallee haa ta'u gola namaallee haa ta'u jiruu baramaa garuu ho'ifatee keessa jiraatu adeemsa baramaa ho'ifatee keessa jiraatu akka isaan ba'anii deeman Waaqayyotu isaan abboome. Sirriitti akka dhaggeeffattan hin barbaada. Jireenyi biyya Gibxii hin cimu jechuu miti, hin ulfaatu jechuu miti. In ulfaata garuu umurii dheeraa keessa waan jiraataniif namni rakkina umurii dheeraa keessa jiraate, dhaba umurii dheeraa keessa jiraate, gadadoo umurii dheeraa keessa jiraate, sodaa umurii dheeraa keessa jiraate akka waan dhaalaan kennameefitti fudhata. Kana jechuun hin damdamata. Addatti godheetu keessa jiraata. Sabni kun jireenya akkasiiti. Waggaa 400 ittiin jedhe Waaqayyo sabni kun waggaa 400 bira darbanii waggaa 430 poonasii ofii isaaniitii waggaa 30tti dabalata. Waggaa 30 jechuun laaluu dandeessu umurii
nama tokkooti jechuudha. Umurii nama tokkooti jechuudha. Giddu gala umurii nama tokkooti. Namni waggaa 30 fuudhee ilmoo godhatee ilmoo isaa barsiifachuu danda'a jechuudha. So macaafni qulqulluun maal nuun jedhaa? Saba kana Waaqayyo ofuma isaatii Museetti ergee mootii Gibxii yookiin Fari'oonii gadhiisii sabni koo kun naa waaqeffatu jedhee fuudhee manaa baase. Kana jechuun sabni kun kaayyoo Waaqayyoo, imala Waaqayyoo, deemsa Waaqayyoo, ajandaa Waaqayyoo, barbaacha Waaqayyoo, hawwii fi karoora Waaqayyootiin akka manaa ba'an sagalee Waaqayyoo nutti hima. Sagalee namti Waaqayyoo nutti hima jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoo fa'a. Sagaleen Waaqayyoo kan nutti himu akka isaan garaa guutuudhaan fuulduratti deeman of duuba akka ilaalan biyya aannanii fi damma baasu akka isaan dhaalan garbummaa fi sodaa dhiitamuu biyya Gibxiitti isaanirra ga'e keessaa akka ba'an, maasii namaa keessaa akka ba'an, gola namaa keessaa akka ba'an of danda'anii biyya aannanii fi damma isaaniif maddisiisu keessa abbaa biyyaa ta'anii jiraachuuf akka jedhan Waaqayyo isaanitti himee saba kana Waaqayyo kan manaa baase Waaqayyo mataa isaati. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ani kan hin dubbachaa jiru duubatti hin deebinu mata duree jedhudha. Sabni kun egaa Waaqayyotu fuudhee manaa baase isiniin jedhee Gibxii kan baase maasii mootii biyya Gibxii keessaa mootii Gibxii harkaa lola itti kaasee lola siistama garaagaraatti jijjiiree Fari'oon isa mata jabeessa sana amansiisee fuudhee kan baase Waaqayyo mataa isaati. Sabni kun gaafa manaa ba'u galaanatu jira, karaatti lolli jira, karaan isin keessa deebitan lafa onaati, bishaan dhabduu, gaaddisa dhabduu, waan akkasii kana Waaqayyotti hin dubbanne. Hin baatu, hin galtu. Start to end. Isa jalqabaa fi isa dhumaa duwwaa itti hime Waaqayyo. Isa jalqabaa fi isa dhumaa duwwaa itti hime. Jalqabni Gibxii biyya kana nuffaniiru, biyya kana jibbaniiru, umurii dheeraa waggaa 400 ol sanyiin isaanii keessa jiraateera. Amma keessaa ba'uu barbaadu. Achi gaafa ba'an immoo biyya aannanii fi damma baasu. Kana'aan lafa jedhamu lafa baay'ee jireenyaaf mijataa akka Waaqayyo isaanii kennu Waaqayyotti dubbateera. Ka'umsi isaanii as yoo ta'e kan isaan ilaalaa jiran kan isaan ilaalaa manaa ba'an xumura isaaniiti. Xumurri isaanii immoo waan guddaa ture. Biyya aannanii fi damma baasu, biyya jireenyaaf mijatu, biyya magariisa qabu, biyya bishaan qabu, biyya akkasii. Kana ilaalaa baase Waaqayyo ofii isaati. Waaqayyo gaafa manaa isaan baasu saba kana karaatti lolli garaagaraa, mudannoon garaagaraa isaan mudateera. Gara boqonnaa 14 achi deebitanii yoo ilaaltanii sabni kun galaana diimaadhaan qoramuu isaati kan isin argitan. Dugda duubaan Fari'oon yookaan Gibxii humni waraanaa Fari'oon humni waraana Gibxii isaan ari'achuu fuulduraan immoo galaanni diimaa isaan darbuu dhoowwuu fuuldura isaanii ciisuudha. Kanas Waaqayyo fala faluudhaan galaanni hin dhibne akkasuma fallis hin dhibne. Galaanni qorumsaa jira, falli qorumsittiin mo'atamus jira. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Galaanicha gaafa ce'an immoo lafa onaa Maaraa jedhamu tokkotti dhufan. Lafa onaa Maaraa jechuun lafa bishaan hin jirre, bishaan jira, bishaan saayinafdhaa. Maaraa jechuun madaa isaa hadhaa'aa jechuudha. Dhuguudhaaf kan namaaf hin mijanne. Kanaaf sabni kuni galaana boqonnaa 14 galaana diimaa ce'an. Hidda galaana diimaa ce'anii gammadanii boqonnaa 10 yoo dhuftan inni ililchan hin gammadani Waaqayyoo faarfatani. Boqonnaa 15 gara lakkoofsa 22tti gadi dhuftanii gaafa laaltan immoo lafa onaa Maaraa jedhamu galaana Yordaanos ce'anii faarfatanii kanaan booddee Israa'el maana Gibxii yookiin Fari'oon isaan biraa bishaan liqimfamee afuusaa arganii gammadanii ililchanii Waaqayyo galateeffatanii xiqqoo gaafa turan otoo deemanuu lafa onaa Maaraa jedhamutti dhufan. Guyyaa 3 bishaan hin dhugne. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa 3 maal hin dhugne? Bishaan hin dhugne. Kana booddee Waaqayyo isa duraa Waaqayyo ulee keetii galaanicha rukutittiin jedheetu galaanni kan addaan jedhame. As lafa Maaraa kanarra gaafa dhufan immoo Waaqayyo kan jedhe jaarsolii wafa godhuuti muka wayiisitti agarsiisaa muka sana bishaan sana keessa buusii bishaan sun hin dhugamaa hin mi'aayetu Waaqayyo isa abboomee akkuma kana godhee bishaan jijjiiree hin dhugan. Inni akka turan immoo hin beelaan. Beelli gaafa dhufu immoo ammas Museetti dheekkamuu jalqaban. Musee lafa onaatti dheebuun akka duunuuf, lafa onaatti beelaan akka dhumnuuf ammuma faarfatu, ammuma gungu, ammuma gaddu, ammuma gammadu, ammuma aaru, ammuma kolfu, hammuma miira gammachuu keessa galu, hammuma immoo miira gaddaa keessa galu, ammuma miira galateeffannaa keessa jiru, takka gaafa turan immoo miira komii keessa jiru. Museedhaan maaliif nu baaftee? Biyya aannanii fi dammi jiru maaliif nu baafte? Sababni kee maali? Lafa onaatti baanee akka duunuuf,
lafoonatti jireenya akka dhabnuuf lafoonatti boqonnaa akka dhabnuuf kanaaf nu baaftee jedhanii yeroo isaan Musee koonnanan argina. Asittis Waaqayyo nyaata maannaa isaanii buusuudhaan beelaanis addaan hin dhaabbanne galaanaan addaan hin dhaabbanne dheebuudhaan deemsi isaanii hin dhaabbanne. Amma yoonaa kan dubbachaa jiru Waaqayyo rakkinoonni garaagaraa isa mudatu rakkinoota kana bira gaafa ni darbu qorumsa kana bira gaafa isaan darban Waaqayyo karaa ittiin darban mala qopheessaaf. Gaafa isaan dheebonne jedhan bishaan baasuudhaan gaafa beelonne jedhan maannaa waaqarraa buusuudhaan gaafa galaanni diimaan fuuldura isaanii ciisu galaana diimaa fuuldura isaaniitii baqsuun fuuldura isaaniitii gogsuudhaan girgiddaa ta'e keenyaa manaa ta'e akka dhaabatu gochuudhaan galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. As boqonnaa 17 dhuftanii gaafa laaltan ammas Waaqayyo dhakaa keessaa bishaan akka isaanii baase boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 7tti argitu. Kutaan ani dubbisee fi diiteelii irratti dubbachuu barbaadu boqonnaan 17 lakkoofsa 8 kaasee hanga lakkoofsa 16tti kan jiru seenaa tokko kan inni nuu seenessu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa tokko kan inni nuu seenessu. Seenaa akkamiiti kan inni nuu seenessu? Akkuma isiniin kaase saba kana kan Gibxii baase kan Kana'aanii baase Kana'aan geessuudhaan waadaa galee lafa onaa hedduu keessatti kan gargaare rakkina hedduu keessatti kan gargaare gidiraa hedduu keessatti kan gargaare Waaqayyo mataa isaati. Waaqayyo mataa isaati. Waaqayyo ofii isaatiif. Isa kana garuu utuu isaan karaa jiranu karaa kam galaana diimaa ce'aniiru deemsi isaanii hin dhaabbanne itti fufe lafa onaa maaraa jedhamu keessa darbaniiru deemsi isaanii itti fufe addaan hin cinne hin beela'anii dheebonneedhanii dheebuudhaan Waaqayyo dheebuu baasee deemsi isaanii addaan hin cinne itti fufe hin beelofne jedhanii beela keessatti Waaqayyo maannaa buusee fi hin nyaatanii deemsi isaanii addaan hin cinne gara duubaan deebine. Iddoo kanatti galaana ce'aniiru lafa onaa keessa darbaniiru gidiraa garaagaraa hundumaa damdamataniiru. As gaafa dhufan biyya Beenemii loltoonni ciccimoon loltoonni humna qaban jajjaboo kan ta'an humna baay'ee kan qaban jabina baay'ee kan qaban Israa'eliin loluudhaaf fuuldura isaanii dhaabbatan Ameeleeqota jedhamu. Warri Ameeleeqota humna cimsachuudhaan Israa'elota of duuba deebisu deemsi isaanii akka addaan citu deemsi isaanii akka galma hin geenye deemsi isaanii itti fufanii akka hin deemne fiigichi isaanii gara fuula duraatti akka hin goone tarkaanfii isaanii gara fuula duraatti akka hin goone imala isaanii gara fuula duraatti akka hin goone fuuldura dhaabbatan. Inni kun caalammoo cimaadha. Jarri karaa deemu humna waraanaa hin qindeeffanne. Jarri karaa deemu loluudhaaf meeshaa loltummaa yookaan meeshaa lolaa hin qindeeffanne. Jarri karaa deemu lolaaf ispoortii hin baranne. Lafa karaa deemu takka lafa onaatu isaan mudata takka bishaan dhabuutu isaan mudata takka buddeena dhabuutu isaan mudata wanna garaagaraatiin mudatamu. As gaafa dhufan garuu hiriiree karaa isaanii fuuldura dhaabbate hin darbitan kan jedhu Ameeleeqonni hiriiranii fuuldura isaanii dhaabbatan. Gaafa fuuldura isaanii dhaabbatan Museedhaaf yaada tokkotu dhufe duubatti akka hin deebineef maal gochuu qabna duubatti hin deebinu jedhee jarri kun deemaa dhufanii inni kun cimaadha. Humna waraanaatu qindaa'ee isaan eegaa jira. Loltuutu dhaabatee qindaa'ee isaan eegaa. Mootii humna waraanaa qindeeffatetu akka isaan hin darbineef isaaniin lola. Carraan isaan qaban maali? Carraan lamatu jira. Tokko lola kana mo'anii itti bu'anii yoo danda'an itti fufanii deemu. Yoo dadhaban immoo mo'amanii gara dudduubaa deebi'uudha. Dudduuba deebi'uuf immoo aarsaa akkamii akka isaan kanfalanii dhufan beektu. Lafa hedduu keessa darbaniiru. Rakkina hedduu keessa darbaniiru. Qorumsa hedduu keessa darbaniiru. Ciniinnaa hedduu keessa darbaniiru. Waraansa hedduu keessa darbaniiru. Amma kan isaan jiran lafa kana. Ameeleeqonni immoo darbuu dhowwaniiru. Maal gochuu qabu? Yookiin achi turu, yookiin duuba deebi'uudha. Yookiin immoo lola kana injifachuudha. Carraan kun jira. Duuba deebi'uu gonkumaan danda'amu. Aarsaan dheeraan kanfalameera. Ganaa galaannis duuba isaanii jira waan ta'eef. Achis inni kun hin yaadamu. Carraan isaan qaban carraa lama. Yookiin achi turu, yookiin immoo mo'anii gara fuula duraatti deemu. Mo'anii gara fuula duraatti deemuu murteeffatan. Mo'anii gara fuula duraatti deemuudhaaf immoo ofii isaanii akkuma jalqaba isinii kaase humna qindaa'e meeshaa qindaa'e hin qaban. Humna hin qaban Ameeleeqota loluudhaaf. Carraan isaan qaban carraa maaliidha? Deemsi isaanii akka adda hin cinne kan godhan wanta gurguddoo kutaa kana keessatti argina. Inda'u wanna gurguddoo 5 argina. Wanna gurguddoo 5 kutaa kana keessatti argina. Seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 8 kaasee hanga lakkoofsa 16tti kan jiru irratti gurguddoo 5 argina. Inni jalqabaa
Museen akkana jedhe. Museen akkana jedhe. Iyyaasuudhaan ani ulee Waaqayyoo qabadhee gara gaaraatti gara lafa ol jedhaatti olan ba'a. Ati immoo loltoota qabadhuutii dhaqii warra Ameeleeqotaatiin loli. Warra Ameeleeqotaan rukuti. Warra Ameeleeqotaa dha'i ittiin jedhe. Inni tokkoffaan gaara Waaqayyootti ol ba'uudhaan, gara Waaqayyootti siquudhaan. Jireenya kiristaanummaa keessatti wantoonni nu mudatan guyyaadhaa guyyaa, wantoota nu gumgumsiisan, wantoota nu dudubbisan, akka nuti hidhiixuun, akka nuyi gaddinu, akka nuyi dhiphannu, akka nuti abdii kunnu, akka nuti yaaddofnu kan godhan wantoota hedduutu jira. Utuu deemnu Waaqayyo manaa nu baasee kakuudhumnee jalqabnee waan kakuudhaan jalqabne keessatti gaafa qoramu, waan kakuudhaan jalqabne keessatti gaafa lolamu, waan kakuudhaan jalqabne keessatti dhiibbaan gaafa baay'atu, waan kakuudhaan jalqabne keessatti rukuchaan gaafa baay'atu, seexanni daboo gaafa taa'u, biyyi daboo gaafa taa'u, biyyi lafaa daboo gaafa taa'u, fedhiin keenya daboo gaafa taa'u, foon keenya daboo gaafa taa'u, sodaan gaafa marfamu, miirri keenya sodaadhaan gaafa liqinfamu, abdii kutannaan gaafa nu qabatu. Kun jireenya nama kamii keessa iyyuu hin jira. Phaawulos akkanadha. Nuti wangeelaaf jennee hin rakkannaa badduun baanu. Du'attis dabarfamnee ni kennamna. Abdii hin kutanna garuu kufnee achi ni nafnu. Waaqayyo nu wajjin waan jiru. Yeroo tokko tokko obboloota koo yaada akkasii yaaddanii beektuu laata? Qorumsi gaafa si mudatu, rakkina garaagaraa keessa gaafa galtan, gaaffii garaagaraa keessa gaafa galtan, sodaa garaagaraa keessa gaafa galtan, dhiphina garaagaraa keessa gaafa galtan, kakuudhaan jalqabdanii lafa kakuudhaan jalqabdanitti duulli gaafa baay'atu, kakuudhaan jalqabdanii lafa kakuudhaan jalqabdanitti hoduun gaafa baay'atu, kakuudhaan jalqabdanii lafa kakuudhaan deemsa kakuudhaan jalqabdan, mul'ata kakuudhaan jalqabdan, Waaqayyo siniin jedhee kan jalqabdan, jalqabi siniin jedhee Waaqayyo ofii isaa sirriitti dubbatee sin jalqabsiise lafa qajeelfama Waaqayyo biraa fudhattaniin jalqabdan irratti lolli gaafa sirriitti baay'atu. Akkana jettanii beektuu laata? Waaqayyo na goyyoomsee moo yaada isaa jijjiire moo dadhabina kootiif waan hin baranneef waan biyya ormaa jiruuf ilma hiyyeessarraa waan dhaladheef ilma hiyyeessaan taliyyeessaa waan ta'eef waan hin baranneef waan qophaa koo jiruuf waan maallaqa dhabeef waan nama na deeggaru waan dhabeef kanaaf of duuban deebi'a jettanii yaaddanii beektu. Dadhabinni keessaniif akka waan ta'eef, dadhabina keessaniif akka waan ta'eef, sodaa dhabuu kee akka simbiraa maddeen akka waan ta'eef, dadhabaa ta'uu keessa akka waan ta'eef, humna dhabuu keessaniin, dhibaa'aa ta'uu keessaniin, salattataa ta'uu keessaniin, sa'aatii gubuu, yeroon dammaquu dhabuu keessaniin akka waan uumameef na nookse Waaqayyo, na goyyoomse Waaqayyo, dogoggora na taasise Waaqayyo jettanii beektu. Museen akkana hin jenne. Karaa dheeraa deemnee dhufne. Phaawulos kareedha. Si'a tokko tokko ani baay'een ajaa'iba. Utuu Waaqayyo tajaajilu, utuun hojii Waaqayyoo hojjedhu, utuun mana Waaqayyoo gaggeessu, kiisii kootiin maallaqa kootiin utuu hojii Waaqayyoo hojjedhu, yeroo kootoon hin qusatiin, utuun saba Waaqayyoo tajaajilu, utuun mana Waaqayyoo keessa guddi jedhu akkamitti kun narra ga'ee yeroo jennutu jira. Galanni Waaqayyoo faadha. Yookiin akka Waaqayyo nu dhiise, yookiin immoo akka waan dadhabina keenyaatti cubbuu addaa waan qabnuutti maalan si godhe yeroo jennu jira. Otoo deemnuu imala keenya keessatti waan tokko siniin jedhee darbuun barbaada. Phaawulos hin rakkanna garuu badduun ba'a. Du'atti dabarfamnee kennamna garuu badduun ba'a. Kufnee achi hin kufna, hin darbatamna, kufnee achi ni nafu. Abdii hin kutanna. Abdii kutanna nama kamiyyuu ni mudata. Waan baratteef, waan hin baranneef, waan fira qabduuf, waan fira hin dhabneef, fira dhabdeef, waan biyya ormaa jirtuuf, waan biyya keessa jirtuuf, waan jalqabdee harkaa kufeef, waan jalqabdee geessifachuu dadhabdeef nama kamiyyuu abdii kutannaa hin mudata. Tasfaa maquraat ለማንም ሰው ህይወት ውስጥ ይከሰታል። በማንም ሰው አብዲ ኩተናን ጅሬኛ keenya keessatti kan uumamuuf immoo sababii Waaqayyo nu gateef yookiin immoo sababii dadhabina keenyaatiif otoo hin ta'in sababii nama ta'uu keenyaati. Daanga'aadha. Humni namaa daanga'aadha. Beekumsi namaa daanga'aadha. Hin dhufan Museen fa'a deemanii dhufan karaa dheeraa darbanii dhufanii deema kan ittiin jedhe Waaqayyo mataa isaati. As ga'anii garuu Ameeleeqonni karaatti cufan. Ijaaramanii meeshaa hidhatanii meeshaa gurguddaa qabatanii loltoota leenji'aniin fuuldura dhaabbatan. Tamalasu dudduuba waan ittiin jennetti fakkaata. Isaan garuu waan tokko murteessan. Hin deebinan jenne Museen. Bakka galaa keessan fudhadhaa, ijoollee keessan kaasaa, uffata keessan uffadhaa, waan qabdan hin gatiina, hin deebina dudduubatti deebinaan jenne. Museen akkana jedhe. Ati lolatti fufi, ani gaara Waaqayyootti ol ba'ee kadhata koon itti fufaa. Wanna gurguddaa 5 isiniin jedhe. Inni tokkoffaa gaara Waaqayyootti ol ba'u. Ol ba'e Museen. Galanni Yesuus bara. Gaafa ol baatu bututtuu addunyaa kanaa dagadha.
addunyaa kanaa dagatta. Gaafa ol baatu waraansa addunyaa kanaa dagatta. Gaafa ol baatu beela addunyaa kanaa dagatta. Ol ba'e jala. Eenyu wajjin? Aaroonii fi Uurii wajjin gara gaaraatti ol ba'e. Ol ba'e. Iddoo ol ba'e immoo maal godhee? Kadhachuu jalqabe. Inni lammaffaan hin kadhate. Duuba deebinan jedhe. Gara dudduubaatti hin deebine. Loltoota dabalachuun nagne. Biyyoota ollaa deeggarsa gaafachuun nagne. Namoota baratan fala gaafachuun nagne. Museen fala tokko argate. Falli inni argate ol ba'uudhaan jedhe. Ol jalaa ba'uudhaan. Ol jalaa ba'uudhaan immoo amarakkinni kun jedhe. Ol jalaa ba'uudhaan alaafeenaa tiikosya. Ol jalaa ba'uudhaan lolli kun immoo amaa jedhe. Obboleettii koo, obboleessa koo, dhimma fayyaa keetii wal qabatee lola sirra jiruuf, dhimma dinagdee keetii wal qabatee lola sirra jiruuf, dhimma gaa'ila keetii wal qabatee lola sirra jiruuf, dhimma maatii keetii wal qabatee lola sirra jiruuf, dhimma tajaajila keetii wal qabatee lola sirra jiruuf, abdii kutannaa keessa kan jirtu, isa dhumaa yaaddoodhaan jireenyi kee kan mucucaadhu, wayyoo jechaa kan jirtu, nagatee waaqayyo jechaa kan jirtu, fagoo dhiyoo kan jirtan, biyya keessa biyya alaa kan jirtan, utuun tajaajiluu moo namoota baay'eedhaaf furmaata ta'eemmo, namoota baay'eedhaa hiikamsa ta'eemmo, namoota baay'eetti boqonnaa ta'eemmo, namoota baay'eetii kadhadhee isaan fayyisee ani dhukkubsadhaa, namoota baay'eetii kadhadhee dhimma isaanii hiikee dhimmi koo hidhama, namoota baay'eedhaaf kadhadhee boqonnaa ta'e ofii kooti boqonnaan dhaba, abdii namoota baay'eetti abdii horii, namoota baay'ee jajjabeessee, namoota baay'ee gara waaqayyootti cimsin ofii kooti dadhaba, ofii kooti cima, ofii kooti mogoleen koo dadhaba, ofii kooti mogoleen koo nalaafa, ofii kootiifan dudduuba deebi'a, ofii kootiifan jabqa, ofii kootiifan abdii kutadha jettanii yaadda'aa kan jirtan. Kun immoo kan ta'eef sababii waaqayyo na dhiiseefi kan jettan. Anatu waaqayyo seeraan hin dhageenye. Manaa ba'uu koo keessa waaqayyo hin jiru. Hojii jalqabuu koo keessa waaqayyo hin jiru. Tajaajila koo keessa waaqayyo hin jiru. Lallaba koo keessa waaqayyo hin jiru. Barumsa koo keessa waaqayyo hin jiru. Hojii koo keessa waaqayyo hin jiru jettanii kan ofirratti tumtan, kan qadaaddanii keessa nukkaamsitanii keessa gara jabina waaqayyoo kan gootan. Ni lammaffaa sadaffaan ofii keessanii anatu dadhabe, anatu waaqa gaddisiise, sirrii miti. Namoonni utuu gammadan kan hin boqon gammaduu dhabuuf, namoonni utuu boqotan ofii kootii boqonnaa kanan dhabuuf, namoonni utuu jajjabaatan ofii kootii kanan laafuuf, namoonni baay'een utuu guddatan ofii kootii guddina kanan dhabuuf, anatu sirrii miti, dadhabaadha kan ofiin jettan. Wayi sitti hima. Lakki kana hundumayyuu miti. Kana hundumayyuu miti. Waaqayyo nama ta'uu kee ofitti hirkachuu kee keessaa si baasuudha. Nan danda'a jechuu kee keessaa si baasuudha. Ofiin boonuu kee keessaa si baasuudha. Isatti akka ofirraanfattu qofaaf abdii kutannaadhaan samiin kan waan isinitti jige kan fakkaatu. Lafti ol deemee, samiin gad deemee, waan walitti dhufanii isin micirqsan, isin ajjeesan, isin liqimsan isitti kan fakkaatu. Bitaa laaltanii nama kan dhabdan, duuba laaltanii nama kan dhabdan, mirga laaltanii fuuldura laaltanii nama kan dhabdan. Amma yeroo kana duumessa abdii kutannaa keessa kan jirtan, wayyoo kan jettan ergaan isinii qaba. Nan dhiisa kana ejjennoo koon jijjiira namoonni jettan. Nan dhiisa amantii koo, nan dhiisa tajaajila koo, nan dhiisa kadhata koo, nan dhiisa deemsa koo, nan dhiisa tarkaanfii koo, nan dhiisa namoonni jettan. Akkas isiniin jira waaqa. In dhiisi deemsi kee achumatti ati gara gaaraatti jalaa ol ba'i. Gara gaaraatti ol ba'uun macaafa qulqulluu keenya keessaa gaara baay'ee argitu. Waa'ee jireenya gaara irraa kan jedhu yoo waaqayyo na gargaare karaa naa danda'ameen gaaf tokko sinan tajaajila. Erga bal'aa of keessaa qaba jireenyi gaara irraa. Lallaba gaara irraa kan jiru tokko wangeela Maatewos keessatti ni argitu. Yesuus Yaaqoobii fi Phexrosii fi Yohaannis fudhatee gara gaaraatti ol ba'e. Bartoota warra salganii lafatti gate, godatti gate. Warri goda jiran seexana wajjin wallaansoo qabu. Warri ol ba'an ulfina waaqarraa arguu jalqaban. Ulfina waaqarraa arguu jalqaban. Musii argan, Eeliyaas argan. Phexros asiin deemnu barsiisa. As turraa iddoo kanaa. Isochoon iddoo kanaa. Asuma turraa hin gammadee bifti Yesuus jijjiirame. Ulfina waaqayyo argan. Sorry. Tajaajila dheeraarra waan hin tureef sagaleen kun na kufaasisaa. Baay'een isin na ajaa'iba. Ol jalaa ba'a. Ol gaafa baatu mo'icha sitti dhaga'ama. Obboleetti koo obboleessa koo. Gaddaan jilba marattee harka kee marattee hin taa'i. Taa'uun murteessiin. Abdii kutannaa hin murteessiin. Akka waan cubbuu keetiin ta'eetti hin murteessiin. Akka waan waaqayyoo qalbii jijjiirrate yaada jijjiirrateetti hin murteessiin. Akka waan waaqayyoo garaa sitti jabaateetti hin murteessiin. Waan caalutti ba'uudhaaf jirta. Akka isatti hirkattu gochuudhaaf waaqayyo. Kanaafuu maal goota? Deemsa keetti abdii kuttee duubatti deebi'uun, deemsa keetti abdii kuttee dhaabbachuun, deemsa keetti abdii kuttee hidhii xuuxxee gadditee liqimfamuu kenna waan tokko siin jedha waaqayyo jalaa ol ba'a. Inni lammaffaan kadhachuudha. Namoonni kadhataa haala gararraa ta'u. Namoonni kadhataa hin mo'u, hin injifatu. Museen harka isaa gara waaqayyootti ol kaase kadhachuu agarsiisa. Yoo Museen harka isaa gara waaqayyootti ol kaasu warri Ameeleeqotaa hin mo'amu. Israa'eloonni humnaan caalu. Gaafa Museen harka isaa gad deebisu immoo warri Ameeleeqotaa Israa'elotaan immoo. Kanaaf akkana godhan dhagaa tokko barbaadanii
dhagaa tokko irra teechisan isa. Inni dhagaarra yeroo taa'u dhagaarra teessisanii Aaroon karaa tokkoon Uur karaa tokkoon harkasaa akka inni gadi hin deebinetti ol qabu. Amma lolli isaanii xumuramutti harka ol ka'a. Laaroodiyaa amma injifannoon isaanii galmaa'u. Amma diinonni isaanii barbadaa'anitti amma karaa darbiinsaa argatanitti amma mo'icha argatanitti ce'uu isaanii darbuu isaanii mo'uu isaanii caaluu isaanii booji'uu isaanii fixuu diina isaanii amma mirkaneeffatanitti harki isaanii gadi hin deebine. Hin dhiifne amma aduun lixutteedha. Ganamaa kaasee amma aduu itti fufanii kadhatan. Maaliif amma mo'ichaatti kadhanni amma lolli xumuramutti kadhanni amma abdii kun nutti miti. Kadhanni amma dadhabni nutti miti. Kadhanni amma aduun dhi'utti miti. Kadhanni amma laafu nutti miti. Kadhanni amma gaafiin keenya deebi'uttidha. Kadhanni amma lolli keenya mo'amuttidha. Namoonni akkamittiin kadhata? Jilbii kadhata kootii rukutame utuun tajaajiluu idda kana godhee Waaqayyo. Utuun isa lallabu utuun namoota kadhadhee fayyisu utuun namoota gargaaruu idda kana godhee Waaqayyo namoonni jettan ergaan sinii qaba. Tokko gara gaaraatti ol ba'aa siniin jedhe. Jala ol baqadhaa. Kana jechuun yaada keessan samiittidha. Yaada keessan Waaqayyottidha. Yaada keessan Waaqayyotti reega. Ol jedhaa jedha waan ta'eef. Ol jedhaa. Galanni Waaqayyoo faata. Jireenyi mo'ichaa akka kanatti garatti ol baqachuudhaan inni lammaffaan kadhataan. Amma aduun dhi'u kadhadhaa. Namachaan qulqulluu waan ta'eef kan barbaadu argata, kan gaafatu hin fudhata, kan rukutuuf hin banamu, waan isin maqaa kootiin kadhattan isiniifan kenna waan jedhu. Amma mo'ichi kee mirkanaa'utti harki kee deebi'u. Amma mo'ichi kee mirkanaa'utti ija kee kaasin. Amma mo'ichi kee mirkanaa'utti jilba kee kaasin. Achuma turi. Sadaffaan jannoo fudhatan. Akshin ri'aakti godhan. Akshinii keessa galan. Kiristaanonni bara kana, tajaajiltoonni bara kana, sabni bara kana hiyyuman jibbina keessaa na baasi jennee kadhanna. Aaktii fudhachuu hin dandeenye. Hin jibbina hiyyuma keessaa bu'uu hin barbaanne. Garuu karaa kamiin jennu hojjechuudhaan aaktii fudhachuu. Namootnis jennee kadhanna. Diina keenya balleessuu hin barbaanne. Museen hin kadhata. Iyyaasuun diinota isaanii balleessa karaa. Hin barbadeessa. Aakshinii fudhatan. Ejjennoo fudhatan. Galanni guddaan Waaqayyoof. Sadaffaa irratti maal godhanii iddoo aarsaa Waaqayyoo ijaaran. Eessatti utuu lolaman, utuu wal'aansoo keessa jiran, utuu gidiraa keessa jiran iddoo aarsaa ijaare Museen. Waaqayyoo faajii kooti kan namoosise isaan achuma gaara sana irratti iddoo aarsaa ijaare. Galateeffachuudha. Jireenya galataan guute qabaachuudha. Jireenya boqonnaan guute qabaachuudha. Jireenya gammachuudhaan guute qabaachuudha. Jireenya fiixa bahe qabaachuudha. Arfaffaan iddoo aarsaa Waaqayyoo ijaare. Shanaffaan seenaa ta'ee akka caafamu, seenaa ta'ee dhaloota bira akka ga'u, akka darbu waan dhaloota biratti hojjete hin barreesse. Akkaataatti Waaqayyo isaan moosise, akkaataatti Waaqayyo isaan gargaare, akkaataatti Waaqayyo dhaloota kana gargaare, akkaataatti dhaloota kana moosite, akkaataatti Ameeleeqota mo'e, akkaataatti Ameeleeqonni lafarraa dhuman, akkaataatti Israa'eloonni Ameeleeqota mo'anii karaa argatan barreesse. Seenaa godhan, seenaa gumaachan. Obboleettii koo, obboleessa koo, iddoo garaa garaatti isin dhaggeeffachaa kan jirtan. Sagaleen kun sheer ta'es ta'ee kallattiin kan isin bira qabu. Amma amantiidhaan sagalee kana dhaggeeffachaa namoonni jirtan. Dhaamsan isinii qaba. Waaqayyotu manaa si baase. Deemi kan siin jedhee isa, jalqabi kan siin jedhee isa, tajaajili kan siin jedhee isa, hojjedhu kan siin jedhee isa, gaa'ilatti gali kan siin jedhee isa, kaadhimmadhu kan siin jedhee isa, baradhu kan siin jedhee isa, hojjedhu daldali kan siin jedhee isa taanaan waan tokko siin jedhu. Lolli si mudata. Lolli kan si mudatuuf, qorumsi kan si mudatuuf, wal'aansoon kan si mudatuuf, gidiraan kan si mudatuuf, ari'atamuun kan si mudatuuf immoo waan Waaqayyo qalbii diddiirrateef miti. Waan Waaqayyo kakuusaatti gaafeef miti. Waan Waaqayyo waan gaarii sii gochuutti naafeef miti. Waan Waaqayyo waan gaarii sii gochuu dhiiseef miti. Lammannis waan ati cubbamaa taateef, waan dadhabaa taateef, waan ati hin baranneef, waan ati maallaqa hin qabneef, waan ati fira hin qabneef, waan ati hiyyaa si deeggaru hin qabneef miti. Nama ta'uu kee si hubachiisuuf. Nama ta'uu kee si hubachiisuu gaafa dhummoo Waaqayyo akka ati sarratti of gattu gochuudha. Inni faajii keeti, inni mo'icha keeti, inni birmadummaa keeti, inni fayyaa keeti, inni nagaa keeti, inni oolchaa keeti, inni of kalchaa keeti. Akka ati sarratti of gattu, akka ati ofirratti of dhiibu, akka ati sarratti of dagattu gochuudha. Akka ati sarratti of gatu shaakaltu gochuudha. Kanaaf waan tokkoon siin jedha. Duubatti deebi'uun murteessin, achi dhaabbattee gungumuun murteessin, miilla kee qabattee taa'uun murteessin, harka dachaafattee taa'uun murteessin, nan taa'an jedhiin, jeebi'een galan jedhiin itti fufuudhaaf waan tokkoon sitti. Tokko gara gaaraatti ol ba'e. Gaaratti ol ba'uun Museen tulluutti ol ba'e. Ati garuu tulluutti ol ba'e siin jechaan jiru. Waan Waaqarraa yaada. Waaqayyo biraa gargaarsa gaafadhu. Waaqayyo biraa humna gaafadhu. Waaqayyo biraa jabina gaafadhu. Habdiin kee hin citin. Inni lammaffaan kadhadhu. Jilbi kadhata keetiin tuqami. Jilbi kadhata keetiin tuqami. Wal'aansoo akkamii keessa jiraattan. Utuu dhukkubsattanuu kadhadhaa. Utuu beeloftanuu kadhadhaa. Utuu ari'atamtanuu kadhadhaa. Utuu lolamtanuu kadhadhaa. Utuu dhiibamtanuu kadhadhaa. Kadhanni keessan addaan hin jiru.
sadaffaarratti ejjennoo fudhadhaa tokko lama hidhaatti jalqaba atiqqattu waan xiqqoorraa jalqaba mo'icha keessa mirkaneeffachuu jalqaba dhaaluu keessan mo'achuu keessan booji'uu keessan mirkaneeffachuu jalqaba waan hojjechuu qabdan tokko hidhaa hojjetu faarfannaa kee yoo ta'e faarfannaa kee barreessa hin barsiista yoo ta'e barsiif kitaabota yoo ta'e kitaabota barreessa lafa kaa'i wan seenaa godhi lafa kaa'i sadaffaarratti iddoo aarsaa waaqayyooti galata waaqayyooti hin komatiin waaqayyo waan hadha lola keessa jirtu waan hadha dhukkubsatteen waan hadha dubbiin sira jiruuf waan hadha himannaan sira jiruuf qofa miti iddoo aarsaa waaqayyoon diigi iddoo aarsaa waaqayyoo ijaaree jechuun waaqayyo galateeffate jechuudha galata waaqayyoo shanaffaa akka seenaa ta'u ni dudduuddee kee duuba dhufan ijoollonni kee akka baran ijoolleen ijoollee keetii akka baran atiqqatu waan sitti dhaga'ame lafa kaa'i biddeena nyaattee darbuu duwwaa miti maqaa kee awwaalcha gararraatti hambifadhu maqaa kee seenaa warra seenaa lakkaa'anii toora warra seenaa gumaachanitti galmeeffadhu garee warra seenaa galmeessanii keessa galfadhu maqaa kee galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u yoos mo'ichi keetti fufa deemsi keetti fufa injifannoon keetti fufa amma aduun lixutti amma ameeleeqonni mo'amanitti amma ameeleeqonni barbadaa'anitti amma iyyaasuun mo'eera jedhee labsii labsutti gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu ergaa guddaa barattaniittu jedhee tanama shanin dubbadhe duubatti hin deebinu akka duubatti hin deebineef gaara waaqayyootti ol ba'u gara waaqayyoo yaadu waa'ee waan waaqarraatiin jireenya keenya bituudha lammaffaa kadhachuu sadaffaa ejjennoo aakti gochuu ejjennoo fudhachuu galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u diksiishinii fudhachuu arfaffaa irratti aarsaa waaqayyoo iddoo aarsaa waaqayyoo ijaaru waaqayyoon galateeffachuu shanaffaa seenaa goonee dhaloota dhufaniif lafa kaa'uu galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u akka duubatti hin deebine Israa'eloonni akkatti dhufanii deeman kan godhe waan gurguddaa kana gochuudhaan jireenya kee irratti waan kana akka murteeffatu